akkam jirtan daawwattoota kabajamoo haadha marii baraarsaa hara dambal baatu keessatti irratti keessummaa tokko biyya keessa qabannee dhiyaannee jirra. Keessummaa kennas asumaan gara keessummaa kennaa isin dabarsaa dalagaa isaaniitii fi eessatti akka dhalatan isin barsiisanii asumaan kallattiin gara keessummaa kennaa isin dabarsa. Okay, galatooma Shaanqoo Curraa jedhama. Dhalatama naannoo saniiti. Ogummaan kiyyallee elektirikaal injiineriingiini. Amma hojiin irra jiru sadarkaa PhD irratti barumsa irra jira. Ayyee asumaan gara marii kennaa deebinaa ani Jiloo Dhaabii Badhaanee jedhama. Jiraataa biyya Jarmanii magaalaa Firaanfoortii keessaayi. Marra Shaanqoo kenna amma haalli biyya keessa jiru rakkoon hara baatu irra jiru tokkoffaa harri kun sadarkaan inni amma irra jiru maal fakkaata? Okay, sadarkaan inni irra jiru ibsuun duratti mee xiqqoo harri dambalii maal akka ta'e harri dambal eessatti akka argamu ifa godhuufii yaada. Hara dambal jechuun Finfinnee irraa kiiloomeetira 160 fagaatee kan argamu yoo ta'u qarqara magaalaa Baatuutti argama. Harri kunillee wanti addaa kan ittiin beekamu harreen Oromiyaa keessa jiran keessaa hara qulqulluu soogidda ala ta'ee fi hara dhugaatiif uummanni itti fayyadamaa ture ta'uu isaati. Kabiraatis harri kun naannoo hara kanaarra jiraattonni gara miiliyoona 2 itti fayyadaman waan adda addaatiif oomisha fuduraaf muduraa dhugaatiif beeladootaaf wantoota adda addaatiif harri kun kan fayyadu yoo ta'u kan biraas harri kun wanti addaa kan ittiin beekamu Itoophiyaa keessatti harri iddoolee 5 of keessaa qabu isa kana jechuudha. Iddooleen kunillee yeroo baay'ee turistii adda addaa sassaabuun madda galii ta'anii kan beekaman yoo ta'u wantoonni kunniin hara dambal kan ibsu ta'a jechuudha. Itti aansee gara gaafii keessatti yoo deebi'u harri kun amma sadarkaa maalii irra jira waan jedhu yoo ilaalle jennu harri kun bara 1998 dura harri kun akkuma dura ibsuuf yaaletti hara qulqulluu sooqiddaan ala ta'e hara qulqulluu dhugaatiif fayyadu hara qulqulluu qurxummii adda addaa keessatti uummanni oomishaa itti fayyadamaa ture yoo ta'u bara kanaan booda bara 1998 booda jechuun haguma warshaan sheer Itoophiyaa jedhamu achitti hundaa'een booda harri kun summii adda addaatiin faalamuu jalqabeera jechuudha. Kanumarraa ka'ee harri kun yeroo baay'eef summaa'uun isaa odoo hin beekamin bara 12 qurxummiin du'anii talaluu jalqaban. Kanumarraa ka'ee uummata keessatti shakkiin adda addaa uumame achiin boodas cittoon adda addaa qaama namaa irratti mul'achuu jalqabee horiin huqqachuu jalqabee wanti duraan hin jirre naannoo sana irratti mul'achuu jalqabee jechuudha. Saniin booda mootummaan illee uummanni naannoo sanii illee wanta kanarratti xiyyeeffachuu jalqabee qorannoon adda addaa eegeffamaa ture. Haa ta'u malee garuu firiin qorannoo saniitti illee mootummaanis haa ta'u qaamni adda addaa uummataaf bilisa godhuu baatus dhumarratti harri kun summaa'uun isaa beekameeti uummata jiraataa baatuutiif xuffaarraa bishaan dhugaatii akka butamu godhamaa ture jechuudha. Saniin dura bishaan dhugaatii haruma kanarraa butamee gara gaara Warjaa jedhamurraa gara magaalaatti tamsaasaa jechuudha. Isa kana amma sadarkaa amma jirutti harri kun maal fakkaata yoo jennee ilaalle harri kun summaa, harri kun hara dhugaatiif hin taane, harri kun hara qurxummiin isaa qurxummiin duraan jiru qurxummiin akka bifa 5 keessatti oomishamuun beekamu sunniin qurxummiin sun akka hin jirree fi wanti lubbu qabeeyyiin adda addaa hara san keessaa dhumanii harri kun leexaa ta'uu isaati jechuudha.
haala kanaan beekama jechuudha amma sadarkaa ammaa kanarratti kan biraatis harri kun hara xiinsammuu uummataatiif waan badaa uume jechuudha. Sammuu namaa keessatti wanta badaa uume namni hara san dhuguu hin dhiqatu garuu hara saniin ala ta'uu hin dandeenye karaa adda addaatiin hara san irratti rakkina hara sanii irratti waan saaxilamaa jiruuf qorannoo adda addaallee kana jedhamee wanti addaan bahee waan hin jirreef namni uummanni naannoo sanii rakkina cimaa keessa jira jechuudha haruma san waliin. Isa kana jechuu barbaada. Marre ittiin aansee bal'inaan haala gaariitti ibsitee jirta. Haa ta'u malee akka ati sadarkaa uummanni fi miidhaan inni gahaa jiru bal'inaan galatoomiin nu ibsitee jirta. Itti aansee ammoo summaa inni hara kanaa maalirraa kaka'ee jedhe gabaabbinnaan? Akkuma dura ibsuuf yaaletti baay'ee harri kun bara 2001 duratti harri kun qulqulluu ta'uun beekamaa anillee dhalatama naannoo saniitii achuma dhaladhee guddadhee achuma baradhee bishaanuma san dhugaa guddanne bishaan boombaa amma jedhamu kana hin beeknu haruma sanii dhugaa turree dhibeen takka hin jiru. Baruma kanaan booda wanti adda addaa mul'achuu jalqabe maaltu summeessee faalama kanaaf gahee guddaa akka qabu eenyu jettee yoo na gaafatte mootummaan maal jedha uummanni maal jedha ani hoo maal jedha kan jedhutti yoo deemne inni tokkoffaa qorannoon adda addaa godhamee kana jedhamu baatus harri kun kasummaa ishee Itoophiyaan naannoo san dhufe. Maaliif yoo jenne qaamni mootummaa yeroo baay'ee gaafatamaa ture dhimma kanarratti deebiin isaan deebisaa turan warshaa san waliinuu dhaabbata Itoophiyaa jedhamu san waliinuu yoo gaafatan deebiin uummata ittiin amansiisuuf yaalan sheeri Itoophiyaan gahee guddaa qabaachuu danda'us jallisiin adda addaa naannoo san waan jiruuf isaan illee gahee guddaa qaban. Inni biraas warshaaleen adda addaa akka peestisaayidii akka kostiiktoodaa jiran naannoo sanitti isaan illee gahee guddaa qaban jedha mootummaanii fi dhaabbatichi sheeri Itoophiyaa yeroo gaafatamutti jechuudha. Garuu gara dhugaa jirtutti yoo deebine akka dhalataa naannoo sanitti waan beeknu yoo ibsu jallisiin naannoo sanitti jallisiin haala bal'aan adeemamaa ture. Naannoo Bocheessaa bakka itti dhaladhe, naannoo Caffee Jilaa, Yeeraraa, Maqadalaa, Waldaa, Abboosa, naannoo Baatuu kanatti naannaa hara dambalii guutumaan guututti durumarraa jalqabee jallisiin ka ture yoo ta'u, inumaa yeroo sanitti amma hin jiruyyuu. Kanaaf yeroo sanitti garuu lubbu qabeeyyiin hara sanillee odoo miidhamu argine. Qurxummiillee haala gaariin oomishama ture. Biftummaan bishaaniitu hin jijjiiramne. Yoo jallisii kana wal qabsiifnee jenne duuba deebinee waan kana ilaaluun dirqama jechuudha. Kanaaf ani waggaa 30 oomishni sun odoo jiru jallisiin sun odoo jiru wanti akkanaa dhalatee hin beeku uumameellee mul'ateellee hin beeku. Kanaaf wanti kun kan mul'achuu eegale. Guddaa sheeri Itoophiyaan naannoo sanitti hojii jalqabeerraa. Kanarraa ka'eeti gahee guddaa qabaa jechuuf murteessa jechuudha. Akkuma ati jette kana anillee akka dhalataa naannoo saniitti waan miidhaa inni geessaa jiru akkuma ati bal'inaan ibsite kanatti ittiin deebi'ee ammoo miidhaan qaama namaa irrattillee qabeenya irrattillee warii irrattillee akkuma jiru hundachiisan balleessuu lagni sun summaayuu karaa mootummaatiin ammoo wanti tattaaffiin irratti godhamaa jiru rakkoo kana gahu hunda odoo irratti uumaa jiru mootummaan maal godhaa jira? Uummannis maal jedhaa jira? Akka dhageenyutti ilmi namaa ka dhalatu dabaadhaa, ijji dabaa, mataa gugurdaa, miila naafa, ka ija hin qabne waan akkasiitti dhalataa jira dhala irratti illee ittiin deebi'ee ammoo hatta namni achi keessa dalagee jiru kuun harki isaa qunca'ee kuun miilli isaa ciccitee waan akkasii kana warii yoo laga bu'ee bishaan san dhugee dhufee jiru
كجتاي كممداي وفمان كأي كرار رتقوا كفا مالسي أكا بون يرود فجد ورين وان سورة دبا في ميدامي ركتي وانا كسي تأتي بوناني كميدا مجرى وسورة كوني وما ربي إرّاهن دمني ركنا وفيكنا في دتشي سنرات موت ماني وياني في دينا نو سنتي شير إثيوبيا كنا هاجا دابر رأيغالي هاجا أما أمان نسمع جراجرا أمان نسمع جراجرا اتندبي أمو دن تمان أمان نانو سني دلتا نانو سني لغا سني رايو كاشيري سني را أرغت مالني. أوكي أمان نمال جرا وان جرو رايو كانه. Akkaataa lamaan laaluu dandeenya. Uummanni dura faalama kana dura kan addaan baasee beeke uummata odoo hin ta'in warruma faalama san fide. Kanaaf isaan badii hara kanarratti uumamaa jiru dura waan beekaniif irra qophaa'an jechuudha. Odoo uummanni hin dammaqin maaliif maaltu ta'aa akka jiru effektiin isaa maal akka ta'e duruma waan beekaniif irra qophaa'an jechuudha. Qophii isaarra maal godhan isaan uummanni sirriitti odoo hin dammaqin uummata keenya bakka lamaa sadii qooduu jalqaban. Dhaabbatichi kun uummata kana jaarsotii biyyaa qeerroo qarree faayidaa adda addaatiin bituu jalqabee jechuudha. Uummanni odoo hin dammaqin kanaaf jala sirreeffatan isaan. Saniin booda haga fedhanillee haa bitanii haga fedhanis namoonni muraasa haa bitamanii uummanni baay'inaan dammaqee waan kanarratti qabsaa'uu jalqabe. Isumarraa ka'anii mootummaan illee sanumarraa ka'eetti dura uummanni bishaan bifa isaa jijjiirraan bishaan dhugaatiin dhabamee uummanni magaalaa iyyuu jalqabee sanumarraa deebii san deebisuuf akka deebiititti akka waan guddaatitti akka deebii guddaatitti mootummaan kalaalaa ture xuffaarraa bishaan butu. Xuffaarraa bishaan yoo butan garuu bishaan xuffaarraa butame kun deebii uummata magaalaatiif qofa deebii deebisa. Uummanni baadiyyaa akka jiru isa dhugaa jechuudha. Uummata magaalaa haala saniin ukkaamsanii qabsoon gara uummata baadiyyaatti deebitee jechuudha. Uummanni baadiyyaa kun wal ijaaree Oromiyaa deemee qaama adda addaa gaafachuu jalqabee sanumarraa miidiyaa irratti illee dhalataan naannoo sanii gaafii adda addaa kaasuu jalqabne. Kanarraa ka'aniiti ka Arsii Yuunivarsiitiin qorannoo akka geggeessu godhan. Arsii Yuunivarsiitii fi Hawaasa Yuunivarsiitiinis yaadadhaa namoonni tokko tokko waan kanarra hirmaatanii turanii warri Rift Vaalii keessa jiranis qorannoo kanarra hirmaatanii turan. Haa ta'u malee garuu maal godhanii ammas wanti ta'e mootummaanii fi dhaabbatichi sun walii galanii natti fakkaata firiin qorannoo kanaa akka uummataaf gadi hin baane godhan. Yeroon akka dheeratu godhan. Sanis uummanni mormataatuma iyyaa yeroo baay'ee gaafii kana kaafnaan isa dhiisanii deebii qorannoo sanii achuma awwaalaniiti qorannoon biraa akka geggeeffamu jalqaban jechuudha. So uummanni qabatamaan uummanni naannoo sanii maal godhe yoo jenne uummanni iyyataa ture mirgi isaa akka kabajamu godhaa ture garuu haa ta'u malee akkuma dura siin jedhe uummata qoqqoodaa waan turaniif walitti deebi'ee walitti dhufee uummanni qaama mootummaa walitti ta'ee mootummaan illee waan fedhe haa ta'u qaama uummata kanaatti silaa isaan waliin ta'ee deebiin gahaan akka uummata kanaaf argamu godhuun hin danda'amne haga ammaatitti jechuudha. So kanumarra dhaabadhee wanti uummata ukkaamsuuf wanti isaa itti fayyadamaa turan maali jettee na gaafatte gaafii uummataa kana deebisuu cinama dhiisanii isaan hospitaala ijaarreedhanii namoota akkuma atti jette namoota daa'imman difoorm ta'an uummatatti akka gadi hin baane godhu hospitaala ijaaran jechuudha. Hospitaala san keessatti namoota saaxilaman kan yaala argatan jechuudha. Icciti isaaniis akka gadi hin baane jechuudha. Gara biraatiin mana murtiitiif gamoo ijaaran jechuudha. Gara tajaajila adda addaa kennan. Isa kana haala kanaan uummata ukkaamsanii turanii haa ta'u malee garuu
qeerroof qarreen naannoo sanii kutatanii ammas gaafii adda addaa kaasaa jiranii isumarraa kaanee namoonni adda addaa jijjiiramaniiranii haga ta'een gara naannoo Gabreelaa jedhamee beekamu sanii naannoo karaa gara Bucceessa deemanii saniin kallattimaan warshaa irraa gara haraatitti gajjigaa ture deebisuu hin dandeenye kanarraa gaafima qeerroo cimina isaarraa ka'aniitti waan san cufuu jalqabaniiran jechuudha. Akka deebii guddaatti wanti isaan deebisan jennu bishaan kallattiin gadi yaa'u san gubbaa isaallee ta'u cufuu danda'aniiran jechuudha. Isa kana wanti biraa waan badhatu jira wanti hin deebine badii guddatu jira jechuudha. Maarreshaan waamma haala eelaan sun gara hara dambaliititti gadi yaa'aa gubbarraan cufanii jiranii jettee yaada kaastee turte. Ka cufame kun eelaan kun gara harichaa gadi yaa'u immoo walumaa galatti eelaan kun gara haraa akka gadi yaaneef cufan immoo akkuma uummanni irraa cal'isuu waan kana cufan inni isa tokko. Inni lammataa ammoo wanti si gaafachuu barbaadu uummanni warroota miidhaan kun irra gahee jedhee akka baanii hin dubbannee fi hospitaalallee achuma keessa ijaaranii manni barumsaallee achuma keessa jira. Warroonni fayyaa qabanii akka baanii waan dubbannee fi namoota hedduu akka abbaan qabeenyaa naannoo sanii ukkaamsaa jiru. Namuma keessaa mootummaa keessaallee namoota dantaa adda addaatiin qabeenyaan ukkaamsee jalatti akka deebisee jiru. Nama waa haasawu haga nama dhuunfaa haga mana qobatti bituu fi nama mootummaan gubbarra argee waan kana qoradhuutii maali rakkoon isaa jedhiiti uummata gabaasa jedheeni mootummaan erge kana namicha kanaayyuu achi keessa qabatanii achi keessa galchanii akka qabeenya guddaa wayii mana ijaaranii fi konkolaataa bitanii fi akkana eeddoon naannoo san keessatti socho'uuti wanti kun dubbatamaa jiru akka madda naannoo irraafillee dhalataa naannoo saniillee obboleeyyan teennallee naannoo sanitti warshaa san keessa namoota dalagantu jira. Ittiin deebi'ee ammoo mee akkuma magaalaa baatuutti walii galatti jijjiirama jedhanii naannoo adda addaatti waan adda addaa kafaarsan dhagaa magaalaa baatu keessatti jijjiiramnummaan magaalli baatu argatti maalidha? Gaafii uummanni naannoo keenyaa kaaseen iyyaansa uummataa itti baay'annaan maal godhanii gubbaa isaa cufuu jalqaban. Haa ta'u malee keessatti bishaan kana kuusanii riyuuz godhuu waan hin dandeenyeef minaalbaata koostii adda addaatiif illee baasii adda addaatiif isaan saaxiluu waan danda'uuf isaan akka filannootitti akka furmaataatitti itti fayyadamaa turan bishaan balfa san gara haraatti gajjisu. Uummanni yoo gaafate immoo balfan qabu jedhanii deebisu. Kanaaf dhumarratti nuti haga fedhellee firii qorannoo irra gahuu baannus miidhaa inni gahaa jiru argaa waan turreef iyyaansi keenya itti fufee sanumarraa ka'aniiti gubbaa isaa cufan jechuudha. Gubbaa cufanii maal ta'a? Uummanni keessummaan adda addaa Oromiyaa irraallee Federaala irraallee uummanni naannoollee yoo dhaqee ilaalu kan mul'atu isa gubbaa san jechuudha. Bishaan amala isaatiin gubbaa qofa cufuu dhiisiiti sirrimattu haga jalaatu odoo cuftee galliixatee bishaan lafa jala deemuu danda'a jechuudha. Lafti sun sharsharee waan ta'eef lafti amalli lafa naannoo sanii xiqqoo sharsharee qaba. Kanaaf dhaga'amaa? Kanaaf isaan gubbaa diban jechuudha. Namni yoo dhufu waan jalaa san ilaalu waan lafa jalaan deemu san ilaalu isoo gubbaa ilaala jechuudha. Kan akka deebiititti nama sobuuf waan san ka hojjetan. Dhumarratti garuu maal ta'ee wanti sunillee akka deebiititti isaan fayyaduu hin dandeenye. Maaliif namni barate baay'ee jira naannoo san. Ifumaan ifatti bishaan illee ganna yoo inni gayyaa'u mul'ata. Kanaaf maal godhanii nama jijjiiran akkuma ati jette maqaan namaa asirratti ka'uun barbaachisu baatullee mucaan ati jette Kifleen jedhamu kun akka hogganaatitti odoo hin ta'in hogganaa gadi aanaa ture. Gahee guddaa taphataa akka ture illee dhagaa ture. Maqaa isaallee kaafnee barreessaa turre itti himaallee turre of eeggannoo adda addaallee itti kennamee ture. Akkuma ati jette nama sodaachisaa akka ture. Isa qofaa miti namni maqaan Kamaal jedhamullee Oromoo fakkaatee afaan Oromoo sirrii dubbataa nama naannoo Hararii kanaa garuu sabummaa isaa Oromoon ala
sirri keessa beekna. Kanaaf namicha kana fayyadamanii ijoollee naannoo keenyaa humuleet godhaa sodaachisaa even riisarcheroota naannoo adda addaatii dhufan saalfachiisaa geeggessaa ture jechuudha. Akkuma ati jette jarri kunniin yeroo sanitti gahee guddaa qaban balfama badii naannoo sanii uumameef inni tokkoffaan kun faranjoonni diinummaaf kana goote isaan dhimma kennan qaban waan fedhan illee godhan. Garuu namoota keenya ta'anii namoota keenya fakkaatanii akka namni Kamaal jedhamu kun ijoollee keenya waliin nyaataa uummata keenya akkasi dararaa akka ture isa tokkoffaan isa nama Kamaal jedhamu kana. Kamaal iyyaansuma kennaan Kamaal itti himnee akka iddoo sanii ka'u goosifne. Saniin booda kifileen kunillee aktuaalii bakka sanii jiru akka furmaataatti mootummaan waan guddaa hojjete jechuu dandeenyu namoota naannoo sanii istiraakcharii irra kaasanii nama isa kana jechuun dhumarratti kan dhufe obbo Abarraan kunis haga uummanni keenya barbaade deebisuu danda'uu dadhabus because wanti baay'ee wanti inni jalqabe hooggantoota naannoo sanii qabachuu jalqabe innis waan akkasii nu deemuu jalqabe sanammoo dura tooftaa akkasii dura waan itti barreef uummanni ofirraa qolatee deebi'ee inni maal godhee uummata ofii qabuu jalqabe. Aktuaalii wanti guddaan inni hojjetallee uummata tooftaan qabuu jalqabee deebii adda addaallee deebisuu jalqabee yeroo ammaa kanatti wanti inni deebiseedhu akkuma dura jenne bishaan gayyaa'u san tootaalii akka cufamu godhee jira. Piroofaayilii kiyyarra kaa'ee iddoo sanillee iddoo bishaan ittiin gayyaa'u san isa san obbo Abarraan namoota san kaasee wanti guddaa inni hojjete namoota achii kaaseeti namoota uummata dararan san kaasee waan xixiqqooyi sirreessu. Ammas garuu isa birallee rakkinni jiru ammas waan kana difeendi godhuun hin dhaabanne. Ammallee dallaalota horachuun hin dhaabanne ammas obbo Abarraan naannoo sanitti anis rakkinni hara kanaa anallee na ilaallata anis qaama uummataati jedhee uummata walii waan tokko jalqabus ammallee badiin guddaan isheen Itoophiyaa sanarraa hara sanarra uumamarra jechuudha. Ammallee Abarraanis nama hagas hunda galateeffachuu dandeenyu miti. Siin jechuuf kana hooggantoota walii wal qabatee wanta isaan hojjetan irraa wal qabatee isa kana fakkaataa jechuudha. Gara magaalaatti yoo deebine magaalattiin tun maal irraa fayyadamtee jettee yeroo baay'ee gaafiin ka'us mootummaan illee akka waan guddaatitti ka deebisaa ture. Carraa hojiiti jedha. Carraa hojii. Nuti dhalataa naannoo sanii ta'ee isheen Itoophiyaa san seeneen beeku hin danda'ullee nuuf hin danda'amu. Dhalataan naannoo sanii achi seenuu hin danda'u. Dhalataan naannoo sanii uummanni na dhagahaa jira. Bara waggaa lamaan dura hojjetaa guyyaa qofa ta'uu danda'a. Hojjetaa guyyaa nama tokko akka hoogganaa gadi aanaatitti in the history of that company baatu keessatti jechuun nama tokko akka hoogganaa gadi aanaatitti dhalataa naannoo sanii kakaa'ee jechuudha. Waan akka guddaatitti isaan kakaasan buufata poolisiitiif mana ijaarreedhan, hospitaala ijaarreedhan, mana barumsaa ijaarree uummanni bilisaan barata jedhan soba sunis. Uummanni kafalee barata. Shell school jedhama. Akkuma mana dhuunfaatitti gatii isaa aktuaalii ani hin beeku namni kafalee akka baratu dhibbatti beeka jechuudha. Kafalchiisaniiti. Hojjettoota isaaniiti achi keessatti barsiisan. Hojjettoonni sunuu maal yoo akkuma dura siin jedhe hojjettoota gadi aanaa hojjettoota guyyaati jechuudha. Kana magaalaa irratti rakkinni inni fide bishaanii waan adda addaa summii adda addaa sana haadhiifume awwaarri balbala ishee Itoophiyaa odoo laaltanii nama hin dabarsu awwaarri. Balbaluma isaatu sirreessuu hin dandeenye balbaluma isaatu jechuudha. At least koobilistoonni magaalaa keessa hin jira balbaluma isaallee ta'u koobilistoonni ijaaree sirreessuu hin dandeenye jechuudha. Magaalattiif wanti inni godhee takka ka jechuu danda'u bakka fedhellee haa dhufu namni bakka fedhellee Hawaasa irraallee haa dhufu Gojjaam irraallee haa dhufu ilmi achitti hojjetee
gahee guddaa ta'e. Kana ka beeku. Isaniif bakka fedhelloo ta'ee warshaan wayii jiraate dhaabbanni yoo hundaa'e namni jiraachuun dirqama namaaf waa hin kafalamaa namni kafalameef ammoo gabbayeetiin waa hin bitataa sanirraa magaalattiin guddachuu hin dandeetti. Isa kana. Kanaan alatti miidhaan ala isheen Itoophiyaan wanti magaalaa baatuutiif godhe kunillee akka parsantii 99 jechuu hin dandeenya miidhaan isaa 99 ta'eetiin parsantii tokko ta'uu qorannoon waan hundaa'e ta'uu baatullee akka kiyyatti parsantii tokko hin caalu jedhaan. Galatoo bishaan koo kennaa itti aansee amma Harri Dambalii rakkoo lamaa akka qabutti himamaa jira. Inni sunillee tokko omboci ka jedha yookaan aramaa adda addaatiin balaa gaagamaa irra ga'ee jira. Isa kanaaf amma furmaataatti akka miidiyaa irratti illee argaa jirrutti dhalata naannoo sanii fi barattootaa fi dalagduu mootummaa naannoo baatuu keessa jiran qofatu irratti hirmaataa jira. Inni sunillee sammuna haga guyyaa 2-3-4 tokko keessa waan akkasiiti. Haaluma kanaan gara naannoo Amaaraa kanatti yeroo rakkoon akkanaa kun mudatee jedhetti uummanni haga mootummaa federaalaa haga naannoo Oromiyaa irraa ka'anii waan saniif hirmaatanii jiranii. Wanti kun maali rakkoon isaa? Uummanni keenya mootummaan waan kana gurra kennee rakkoo kana gurra kennee uummata kana bira dhaabachuun isaa uummata kana bira dhaabachuu dhabuun isaa maalirraa akka ka'e? Inni ka'u isa kana inni lammataa ammoo furmaannis maal ta'uu qaba? Uummanni keenya maal godhuu qaba? Dhalataan naannoo saniillee maal godhuu qaba? Akka daaspooraatitti maal isin gargaara? Maal isin wajjin hirmaannee maal godhuu qabna? Mee isa kana walitti qabinu deebisi marii keenya kadhaa asumaan goodamna. Okay, galatooma. Inni dura mootummaan maal godhuu qaba? Maaliif uummata kanatti jal'isee hunda jedhurraa yookaan rakkinni kun yeroo duraatiif hara xaanaarraa jalqabe mootummaan achirraa eegalee xiyyeeffannoo itti kennuudhaaf fakkaata. Dhumarratti jechummaan imboci jedhamu kanaan dura Itoophiyaa keessatti hin beekamu ture. Xaanaarratti haga argameen booda waggaa 3 hara qooqaatitti jalqabee jechuun wanti kun. Saniin booda qooqaarraa ka'ee wanti kun bubbeenillee hin deeman jedhamaa hin beekamu. Waggaa 2 naannoo Qorkee Adii jedhamutti gara Maqiitiin Hara Dambalii keessatti qarqara Hara Dambaliititti akka argame waanullee ijaan dhaqnee argine jechuudha. Saniin booda garuu mootummaan illee homaa hin goone muuxannoo xaanaarraa fudhatillee fideetiin asitti waa godhuu hin dandeenye. Achumarraa ka'ee harri kun bal'inaan balbaxxee kanaan yookiin imbocii kanaan fudhatame jechuudha. Amma yeroo ammaa kanarratti maalirra jira imbociin kun yoo itti na gaafatte imbociin kun naannoo Hara Dambalii akka jiruun gara kiiloomeetira 2 gaffagaatee bal'inaan hara cufee jira jechuudha. Maali inni bifti isaallee imbociin kun yoo jenne haala malee bishaan xuuxaa oksijiinii hara keessaa bishaan keessa jiru akka qadhatu godha. Oksijiin dipleeshin kan jedhamu sunillee sanumarraa ka'ee lubbu qabeeyyiin bishaan keessa jiran akka dhuman godha. Isuma kana ka mootummaan saniin booda haga uummanni argeen booda gara mootummaatti iyyuu jalqabee mootummaan hagam beekutti deebisee hin jiru. Uummanni naannoo maal godhe waan jedhutti yoo deebine uummanni naannoo wanti godhuu qabu waan tokko ture innillee itti seeneetiin harkaan ciru nullee bakkuma jirutti iyyinee uummanni balbaxxee kana harkaan jiru jalqabee jechuudha. Sanumarraa sunillee hin taane akka furmaataatitti maal godhuu qabna jennee irra mari'annee dhalataan naannoo sanii uummanni akka jiru uummanni naannaa sanii Maqiirraa ka'ee haga Yeeraraa haga Kataaraa Baatuu uummanni akka jiruun hojjetaan mootummaa qotee bulaan hundinuu akka hara kanatti hirmaatee buqqisuu kanarratti akka itti hirmaatu jennee lallabataa turre jechuudha. Shaakkootti deebitamee achumarratti anamma gaafiin kiyya inni tokkoffaan akka
magaala baatu qofa osoo hin taane rakkoon hara kanaa miidhaa akka Itoophiyaatti rangaa jedhee yaada. Maaliif daanaan kuduraa muduraan magaala isaa keessatti oomishamee jedhu magaala baatu osoo hin taane akka Finfinnee waliigalaatti magaala Piyaasaa san keessatti kuduraa muduraa haala qurxummii hin baatu tajaajila addaa akka Itoophiyaatti argatti laga sanirraa argata uummanni Itoophiyaa. Kanaaf yeroo laga xaanaa sanitti rakkoon kun mudatee jedhee haga mootummaa gadi aanaa irraa ka'ee haga federaalaa irratti birmatanii jira. Haga muummichi ministeera Dr. Abiyyi yeroo san akkuma aangoo kanarratti muudamanii jedhanii qaama isaaniitiin dhaqanii waan san laalanii isinii balleessinaa isinii jirraa jedhan. Kun Oromiyaa keessatti haga uumamee jedhee dhalatama naannoo saniitti rakkoo kanatti wajjin rakkataa jira malee karaa biraatiin gargaarsallee ta'ee miidiyaa irratti illee labsa ta'ee waan akkanaa kana nama dubbatullee argaan jiru bal'inna. Maalirraa kaka'e rakkoon kun jettamee isa kana gabaabinaan uummata keenya ifa godhu. Galatoo bijilu akkuma ati jette harri damballi ka uummata naannoo baatu qofaa miti fuduraaf mudurri achirraa oomishamu Finfinneen akkuma waliigalaatti akka biyyaatitti hara kanarraa ba'u. Kun beekama garuu mootummaan maaliif itti cadhise nuufillee waan nuun galle kun yeroo baay'ee mootummaatti iyyaa turre even Abiyyi biraa akka nuuf ga'u jedhaa turre mootummaan xiyyeeffannoo ittiin kennine maaliif akka ta'e ammaaf naa galuu hin dandeenye gara uummata naannootitti qaama mootummaa yoo jenne bakka lamatti qooduu hin dandeenye qaamni mootummaa naannoo san jiru naannoo san bulchaa jiru dhugaa dubbachuuf nooliin hirmaataa ture. Keessattuu bulchaan magaalattii sanii waan baay'ee hojjetaa ture. Wanta kanarratti warra gubbaa garuu waan kanaaf xiyyeeffannoo ittiin kennine gurra nuu kennuu hin dandeenye. Maaliif akka ta'e ammaaf naan galle miidhamni hara kanaa garuu miidhama biyyaati. Galii biyyattii irratti bakka guddaa qaba. Kun dura jennee jechuudha. Kanaaf gara mootummaatiif naa galuu hin dandeenye. Maaliif akkan akka godhan. Kan biraa mootummaa biraa odoo hin gahin hara kanarraa warri fayyadamu amma sheer Itoophiyaa masanutti yoo deebineen harri kun waggaatti meetira kiibii miliyoona 45 fudhata sheer Itoophiyaan kun jechuudha. Baalbatteen kun amalli isaa bishaan nyaata jennee irraa bishaan xuuxaaraa bishaan fixaa harri kun yoo gogee innummaa nu fayyadamaan ta'u ka fixaa jiru baalbattee waliin tokko sheer Itoophiyaa kana. Okay ka faalama waan biraati qaama biraati innummaanu cadhisu isaan agaluu hin dandeenye yeroo baay'eetti iyyine innis nu cinaa hirmaachuu hin dandeenye barattoota isaa hirmaachisee halkaan buqqisuu hin danda'a ture godhaa ture waan xiqqoo mul'isaa ture sun akka furmaataatti ibsamuu hin danda'u. Kabiraallee kaastil qaamni jedhamu jira kaastil wiinarii jedhamu jira innillee gara miliyoona tuqaa 2.8 meetira kiibii miliyoona tuqaa 2.8 waggaatti fudhata hara kanarraa jechuudha. Harri kun gogaa jiramu. Kaastiliin jedhamu kunis nu cinaa dhaabbachuu qaba ture. Inni biraa water pumping 5,640 naannoo san jira warri irrigeeshinii hojjetu. Amma summaayina irratti gahee qabaachuu baatanillee warri kun harri kun yoo gogee kun hundinuu miidhama. Abbootiin qabeenyaa achirratti hirmaachuu qaban turanii isaanillee arguu hin dandeenye bakka kanatti jechuudha. Mootummaa qofa odoo hin ta'in qaama sadii itti gaafatamuu qabu. Haala kanarratti mootummaan akka mootummaatitti warshaaleen adda addaa karaa kanarraa haala addaan fayyadamaa jiran qotee bulaan naannoo sanillee abbootiin qabeenya naannoo sanillee badii haala kanarratti cadhisuun qabanii jedhaan. Kabiraatti yoo maal goona waan jedhu yoo tokko hara san baraaruuf wanti godhamuu qabu inni tokko lamaan waan kana lafa nu kaa'u daawwattoota kenna. Okay gallatoo mootummaan maal godhuu qaba yoo jenne mootummaan waan lama godhuu hin danda'a. Waan lama wanti mootummaa harka jiru hadha hara kana baalbaxxee kana balleessuuf amma akka harri kun akka xaanaallee badhaa waan hin taaneef sadarkaa amma inni irra jirullee waan kana dhaqqabuu waan dandeenyuuf maashiniin jira. Kanaan dura poost balleessu maashinii san bitee NGO'n adda addaa jiranii naannoo san irratti mootummaan hirmaachisee fandii addaa ramadee fi hara kana riikavar godhuu danda'a. Kabira inni tokkoffaan isa kana. Maashiniin bitamuu qabaa, uummata hirmaachisuu qabaa, bajjata ramaduufi qaba. Maaliif bu'aan harri kun fidu waan guddaa waan ta'eef mootummaaf illee inni lammaffaan maal godhuu qabaa? Akkuma dura siin jedhe warri
warri hara kanarraa qixa balbaxxee hara kana gossuuf gahee guddaa qaban kunniin kafaltii madaalaa ta'e kafaluu qaban. Kafaltiin sun faayidaa hara kanaatitti deebi'uu qaba. Odoo isheen Itoophiyaan miliyoona 45 meetira kiiloo miliyoona 45 waggaatti odoo bishaan kana waraabu bishaan kun odoo gogu bishaan saniif waan fayyadame saniif madaalaa waan ta'e odoo kafalee maashinii fadha iyyuu waanuma hara kanarraa waraabame sanarraa maashinii binnee hara kana bishaan badisan balbaxxee kana keessaa baafnee bishaan akka saffisaan hin gonne godhuu hin dandeenya. Kan ammoo qaama kana ajajuu ka danda'u qaamni kun baay'ee sheen Itoophiyaa akka salphaatti ilaalin mootummaa lammaffaati sheen Itoophiyaan naannoo saniif mootummaa. Sheen Itoophiyaan biyyattii tanatti akka mootummaa lammaffaati. Uummanni naannoo sanii isaan ajajee hin danda'u. Federaala addaa qaba mootummaan sheen Itoophiyaan. Kanaaf sheen Itoophiyaa kana ajajuu ka danda'u mootummaa qofa. Kanaaf mootummaan tokko akkuma dura jedhe baajata ramadee eenyuu adda addaatiif uummata hirmaachisee furmaatooyii irra gahuu qaba. Lammaffaan warri fayyadaman kun kafaltii madaalaa ta'e kafaluu qaban. Kanadha. Gara uummataatti adeemnu. Uummanni maal godhuu qaba? Uummata keessaa tokko numa. Nuti maal godhaa jirramu? Waa'ee hara kanaa haala dandeenyeen uummataan gahuu qabna. Badii naannoo san jiru duubatti odoo hin deebiin sodaa tokko ala ifa baasuu qabna. Saaxiluu qabna. Dhugaa jirurra dhaabannee nu nama maqaa balleessuufii miti. Sheen Itoophiyaa maqaa balleessuufii miti. Isallee sodaan waan jiru badii jiru san takka lama lafa kaa'uu qabna. Uummanni keenya beekuu qaba. Uummanni Itoophiyaa beekuu qaba. Diyaaspooraan keenya beekuu qaba. Kana yoo ta'e amma badii hara dambalii anaafsitu beeka. Namoota naannoo saniitu beeka. Namoota muraasaatu beeka. Addunyaan beekuu qaba. Harri dambalii maal akka ta'e? Harri dambalii yoo badee maaltu baduu akka danda'u? Bara Oromummaan hin jiraatu. Aadaan harri dambalii hara qofa odoo hin ta'in nama. Hara odoo hin ta'in akka sabaati. Akka amantiiti. Amantii kiristaanaatti illee odoo deebine meeqatu jira taabota 44 jira daseetii san keessa. Kanaaf uummanni kiristaanaallee waan sanarratti xiyyeeffatee irratti hojjechuu qaba. Oromoon bakka itti faateeffatu dhabe. Bakka sirni tajoo itti kabajamatu dhabame. Malkatu cufame. Bakka dubartii yoo roobni badu dhaqxeetiin achi faateeffatti ture. Malkaan sun hin jiru amma gogee jira. Malkaan sun badee jira. Waan hunda dhabne. Kanaaf uummanni Itoophiyaa waan kana hunda beekuu qaba. Harri dambalii ka qaama tokkoo ka namoota naannoo sanii qofa odoo hin ta'in ka uummata hundaa waan ta'eef uummanni hundaa akka dhaga'u akka mishinaa hirmaatu godhuu seenya. Tokkoffaa namoota qaama mootummaa ta'an namoota sadarkaa paarlaamaatitti uummata naannoo sanii bakka bu'anii paarlaamaa irra jiraniif uummanni kun gaafii akkanaa akka isaanii dhiyeessaniif isaan filatee achi isaan kaa'e. Beeka paarlaamaa durii uummanni filateetii miti waan fedhanillee achaa ta'ani. Maqaaf garuu maqaa uummata saniitiif achi jiran namoonni kunneen. Gaafiin akkanaa bakka paarlaamaa keessatti ka'uu hin dandeenyetti maal hojjeta jarri kun? Maaliif nutti cabbisan? Hin beeka. Namoota naannoo sanii namoota lamaa qaamaanillee yeroo adda addaa dubbisee haga danda'an itti deemuu isaanii hin beeka. Galatallee qabanii achitti ukkaamamaa akka turan hin beeka. Gaafiin kun akka hin kaane paarlaamaa keessatti ministeerri duraa ukkaamsaa akka ture naagalaa amma yeroo ammaa kanatti xiqqoo fooyya'insi wayii jira. Bakka jennetti bakka Oromoon biyya bulchaara jennetti Oromoo odoo dararamu naannoo sanitti Oromoo odoo summii odoo dhugu hara saniif laga uummata naannoo saniitiif uummata magaalaatiif xuffaarraa galchan. Uummanni baadiyyaa ammallee summiisan dhugaa jira. Keemikaala dhugaa jira. Keemikaalli kun effektii isaa hadha kan mul'atu miti. Waggaa 20 booda ta'uu danda'a. Of course ammallee mul'ataa jira. Daa'imman diifoormi ta'aa jiranii waan baay'ee san duubatti hin deebi'u. Garuu waggaa 50 booda uummanni naannoo sanii tootaalii waan kanaaf saaxilamee uummanni dhumuu danda'a. Ergaa kana dabarsa tokkoffaa namoota kanneeniif bakka jirtanitti fuuldurumaafillee filannoo kanarrattillee namni naannoo sanitti hin filatamne jettan. Gaafii uummataa tokkoffaan isa kana. Uummanni gaafii jireenyaatti ka gaafataa jiru. Gaafii buddeenaatii miti. Haa jiraannuu qilleensa gaarii hafuurfannee haa jiraannuu jedhaa jira uummanni. Waan addaa gaafataa hin jiru. Waan tirfii addaa gaafataa hin jiru. Kanaaf namoonni amma paarlaamaa jirtanis
filatamuuf itti deemtanillee waan kana akka qabxii guddaatitti qabatanii akka uummata keenyaan mariisiftan yookiin ammoo qaama olaanaatitti akka nu dabarsitan jedha. Inni lammaffaa ammoo uummata naannootiif, uummata dhalataa naannootiif, qeerroof, qarreef, diyaaspooraaf, uummata Itoophiyaatiif dhaamsa dabarsu carraa kana fayyadamee wanti isin dhaamuu danda'u wanti adaraa isin jedhu uummanni naannoo mootummaanillee ukkaamamee dararamaa jira. Bilisummaan jira jenna. Bilisummaan takka hin jirtu naannoo sanitti. Waa'ee sheerii Itoophiyaa bilisummaa waan biraa dubbachuu hin dandeenyu. Waa'ee sheerii Itoophiyaa yeroo kanatti haa dubbannullee deebiin deebi'aan jiru. Bilisummaa jechuun yoo namni gaafii gaafate haalaan deebii argate. Isa kana uummanni keenya sodaa takkaan ala gurmoofne sodaa takkaan ala tokkoffaa balbatteessan haala ittiin balleessinu irratti bakka bakkatti irratti haa mari'annu. NGO adda addaa waliin haa hojjennu. NGO hundeessinee jirra. NGO ALEC jedhamu Alliance for Endangered Lakes and Ecosystem Conservation kan jedhu faalama naannoo irratti NGO hojjetu hundeessinee ammas NGO'n kun hirmaannaa uummataa cimaa dhabuun laafina cimaa keessa jira. Bajata hin qabnu isa kana nus haa ta'u NGO biraa of cinaa dhaabsaa balbattee kan akka ittiin balleessinu harasan attamiin riistoor akka goonu riisarchiin adda addaa hojjetamee akka uummataaf gabba'u bakka jirrutti yaalii haa goonu jedha. Kanaan dura namoota naannoo keenyarra fe'aa turan Oromiyaa keessa ta'ee godinaalee adda addaatiin nama dhalataa naannoo sanii hin taane nama dhimma hara sanii hin beekne Oromoollee haa ta'u namni dhimma hara sanii sirriitti beeku duuba isaa waan beekuuf sirri quuqama jechuudha. Amma garuu wanti sun hin jiru. Amma sodaan akkasii hin jiru. Haga fedhan ukkaamsaa turanis. Amma garuu maaltu jira? Uummata attamiin ukkaamsaa jiran faashiniin durii lufe amma karkisaa jiru maali yoo jettu waan tokko uummanni ka beekuu qabu. Uummanni ammallee warri na dhageettan waan kana sirriitti xiinxalaa. Yoo waa gaafannu qorannoon hojjetamaa jira jedhama. Qorannoon sun Yuunivarsiitii Finfinnee haa ta'u bakka adda addaatti hojjetamaa jira. Isa eegaa jedhan. Gara biraatti isaan maal godhan qorannoon sun dafee firiirra akka hin geenne dafee akka hin dhumne harka wayaa jalaatiin hojjetaa jiran. Dheeressaaran jechuudha. Uummanni akka hin dubbanne qorannoo hojjetamaa jira jedhan. Haa obsinu. Maal jennee sheerii jenna. Maal jennee egalee summeessee jenna. Homaa harkaan qabnu siin jedhan. Wanti harkaa qabnu silaa waan guddaa ture. Bishaan summaa jedhanii uummata dhuginaa jedhanii. Garuu amma maal godhanii akka uummanni hin dubbanne qorannoo bu'aa firii qorannoo sanii haa eenyu jedhan. Akka isa ammoo argine laaffisan duubaan. Fakkeenya tokko isin hima. Sheerii Itoophiyaan miliyoona 8 natu danda'a jedhee waadaa galee ture jedhan. Walgahii Dr. Nagarii Leencoo Nuwaayame wayii irratti isa kana nuu kaasanii turan. Deebi'ee akka qorannoon jalqabameen booda birrii san dhoggate sheerii Itoophiyaan. Maaliif qaamni mootummaa achi keessa waan jiruuf dura maaliif waadaa gale uummanni qorannoo hojjetamaara jedhee akka obsuuf. Saniin booda haga isaan karaa keessa seenaniin booda waan harka keessaa fudhatee qorannoon sun akka argaa dhageettii isaa akka badu godhaaran jechuudha. Saniif uummanni gamanaanii eega akka gaafii hin kaafne qorannoo jedhan. Akka firiin hin dhufne duubaa waa hojjetan. Isa kana uummanni keenya kana beekuu qaba. Qorannoon jiru ammas soba natti fakkaata jechuudha. Yeroo akkasii qabaate gaafii uummata bara 2018 uummanni naannoo sanii kaase tokko viidiyoo isaa daawwallee ture. Ijoollee qaamaan beekutu jira. Mucaa naannoo dhalataa naannoo sanii ta'e ijoolleen lamaan yaada kaasanitti sheerii Itoophiyaan inuma nurraa ka'uu qabaa jedha uummanni walumaa galatti. Maaliif taanaan nu wanti dantaan isarraa argannurraa dantaa bishaan kanarraa argannutu nu caalaa jedhan. Isa kanaaf abbaan qabeenyaa achi keessatti haala akka nama eenyu tokkotu osoo hin taane haala maasiin jedha. Miidhaan inni qaama namaa irraan geessaa osoo jiru osoo ilmi namaa dabaan dhalatu fi kamataa ta'e osoo dhalatu osoo argu deebiin inni deebisee jedhee
akkuma ati amma yaada kaase kana karaa qorannoo irratti osoo ta'e wanti kun yeroo qoratamee yeroo dheeraa barbaachisaa ilmi namaa osoo miidhaan akkana irra ga'u osoo biyya abbaa qabdu taatee biyya mootummaa qabdu taatee biyya namni itti birmatu osoo taatee jette miidhaan takka ga'ee jennaan guyyaa takka keessatti warshaan sun dhaabbatee ummata sanirraa akka qabutti biyya kana keessatti garuu wanti akkasii hin jiru mee tuffiin inni ummata qabu hagan hunda ka abdii isatti horee jedhee mootummaadha moo qabeenya isaati moo maalirraa deebii inni gaafsan ummata sanii achitti deebisaa jiru suni deebii ga'ame deebii tuffii tokko deebisaa fi ture mee isa kanallee asumaan walitti dabaliin jedhi jechuuf garaacha si qabe yaada bareeda ishee Itoophiyaan umrii isaa keessatti umrii Itoophiyaa qabu keessatti dharuma hojjetaa ture. Hojii isaa tokkoffaan kana hojiin guddaan ani beeku dhiifama naa godhaati ishee Itoophiyaan qaama wayiitiin uummata keenya balleessuuf waan dhufe na fakkaata. Isa kana kanaan durallee jedhaa turre maaliif uummata kana ittiin dararuuf uummata kana ittiin sodaachisuuf argaa dhageetti faayidaa uummata kana balleessuuf waan dhufe na fakkaata. Uummanni naannoo keenya uummata gaafii isaati mirga isaatiif du'u uummata siyaasa fedheef gadi hin jennu lafa isaa irraa haala salphaan uummatan kaane kana uummata kana kolaasuuf uummata kana laamsheessuuf ishee Itoophiyaa kana fidan jedha. Uummanni amma dadhabeera ikonomikaaliin waan adda addaatiin poolitikaaliin uummata kana laaffisuuf dhufanii maaliif isaan paaworii argatan kan jedhuuf warri mootummaa ifaan ifatti keessa jira. CIM Hayilamaariyaam Dassaaleny maqaa ishee Itoophiyaa hin kaasinaa jedhan paarlaamaa keessatti. Anachillee jiraachuu baadhe. Ishee Itoophiyaan qaama guguddoo of keessaa qaba. Sirna wayyaanee keessatti qaama guguddoo of jalatti ka hiriire. Kanaaf hin beekama warri mootummaa warri sadarkaa gadi aanaallee olaanaallee sirriitti beekan kana. Uummanni keenyallee hin beeka. Amma akkuma ati jette ka durii dur dhufee amma maaltu nu dhoggee ka jedhu isaan akka qaamni mootummaa maal si deebisa yoo jettu amma sheeriin yeroo ammaa kanatti humna hin qabu. Humni inni qabu waan tokko seera wayitu isa deeggara na fakkaata. Maaliif beenyaa gaafata? Mootummaa beenyaa gaafata. Maaliif qorannoon akka hojjetamne ufumaa hojjetan walumaan hojjetanii waa qorannoo firii yoo mul'isanii isa kana hara keenya naannoo keenya waan summeesseef bu'aa kanarra dhaabannee yakkamaa ta'uu keessa waan beenneef ka'aa jechuu qaba mootummaan. San akka hin goone argaa dhagee dura baakgiraawundii dura jala hidda isaa balleessa hidda tolfatan isaan qorannoo akka hojjetamne firiin qorannoo akka hin baane godhaniiti. Bakka kana hin taanetti callisii ka'e yoo jetteen mootummaa beenyaa guddaa gaafata. Mootummaan ammoo uummanni keenya haa dhumu malee sheerii kaasuun barbaadu mootummaa amma jiru. Isa kana. Kamma warri gadi aanu kunoo warri kantiibaan kaabineen qe'ee keessaa ka jennu haga dandeetteen dhima iyyaa jirti amma uummata makamanii uummataaf iyyaaran garuu akkasii hundaa miti isaan illee ukkaamsan gaafuma waa'ee sheerii kaasan isaan ukkaamsan isa kana jechuuf. Galatoo mishaan koo kennaa mee dhumarratti wanti jettu yoo jiraate kunaaf wanti jettu yoo jiraate jedhee dabalataan carraa sii kennaa yoo ammoo wanta hin jirre sagantaa kenna itti fuufaa haga dandeenyiin nullee karaa jirru kanaan uummata keenyaaf dhalattoota naannoo sanii bakka jiranitti warra biyya keessaa itti deddeebinee sagantaa kanarratti dhiyeessinee waan mari'annu ta'a. Achiin booda ammoo waan godhuu qabnu bal'inaan mari'ataa itti deemna walumaanii. Isa kanaaf ati amma dhumarratti waan jettu yoo qabaate jetti carraa sii kennaa yoo achiin booda sagantaa keenya goonamna. Dhumarratti wanti jechuu barbaadu waan gabaabaa wayii dabarsa. Ergaa gabaabaa wayii keessattuu dhalataa naannoo saniitii warra barataniif anu wajjin qaamni biraa amma dhufee nu hojjetu. Qaamni biraa humna nu hin ta'u humna qabnanu humna keenyatti fayyadamuu waan dhabne fakkaata. Humna keenya fayyadamuu qabna. Qorannoo adda addaa qaamni biraa hojjetee akka nuuf fiduu danda'e nu hojjennee uummata keenyaaf dhiyeessuu danda'u qabna. Yuunivarsiitii qabna. Oromiyaa keessatti Oromoon qe'ee isaatti odoo dararamu cadhifnee jallaaluu hin qabnu. Qabsoo jechuun
qe'irraa ka'uu qaba. Qabsoon qe'ee ofiitiif hin taane eenyuufillee ta'uu hin danda'u. Gosaaf ta'uu hin danda'u. Naannoof ta'uu hin danda'u. Biyyaafillee ta'uu hin danda'u. Qe'een keenya badeera. Dhalataan naannoo sanii qeeggallee yaadaan qeeggallee tokkoffaa fakkeenya ta'uu qabna. Uummata keenya bilisoomsuu qabna. Uummata keenyaaf waan dandeenyeen uummata keenya cinaa dhaabbachuu qabna isiniin jedha. Galatoomi shaakoo keenya. Kuni ifaa galate namni filannoo kanarratti filatamuuf naannoo san dhufee uummataan marii deemsuu barbaadu tokkoffaan dhimmi inni kaasee naannoo sanii filatamuu qabu dhimma sheerri Itoophiyaa kana. Isa kanaaf uummanni keenya dammaqinaan waan kanarratti hirmaachuu qaba. Itti aansee ammoo akkuma ati jette kana karaa danda'ameen uummata keenya diyaasporaa naannoo sanis ta'ee dhalataa naannoo sanis ta'ee namni barattoota warroota beektota gurguddootu jira. Isaan kunniin karaa akkamitti walitti qindaa'ee akka deemuun bal'inaan irratti dalagnaa. Sagantaa keenya kaadhaa daawwattoota keenya waan godhamna galatoomaa ooraa bulaa badhaadhaa isinii jedhu.